kanadha yeroon isaa kan itti walajjeessan osoo hin taane kan du'aay walii godhan kan saduutti walii godhanidha yeroon isaa baay'ee hammaatee jira biyyuma keenya keessatti iyyuu biyya ormaatti gana qurmaata walii ta'uun barbaachisu miskiinii hojjedheen hin jijjiirama boruun waan gaarii argaa dheetoo deemu daandii lafuma kaanii ajjeesnu rabbiin nurraan jaalatu jechuu barbaadeen kabaamatti kanarraaf qusadhaa daraa amma danda'amaa ta'e kun oromoodha kun amaaradha biyyatti waanuma fe'uu hin danda'ama garuu garaadha waan qabu waa nyaate garaadhaan qabu ganammoo waan biraatti yaaduu ajjeesuu maal gochuun barbaachisu dhugaa rabbii fuute rabbiin nu gaafata kanaafiyyuu kanas siniin jedhaa mugola madaamitti immoo ijoollee shamarranii amma danda'a warri sinii ta'allee baate wanti sun dhiisa ba'a bakka naaf hin taane nan dhiise ba'a maaltu walajjeessaa fide maaltu gana billaa walitti fudhachuu hin geesse filannoo hedduun qabu dhiise nan hojjedha jechuun nan danda'aniiti dhanillee amma ishee hojjettu wajjiniin ganaa takaroo gana walajjeessu wanta kana lubbuun baatu hin deebitu ooshii waa nama harkata taates yoo nani waa ta'es sanu ishee waawoo taates mana sirreessatti toree du'uun kun oolu anis immoo waan yoo isheen na goote lamaanuu sanuma jechuu barbaadeen isa akka biyyaa sanaa miti akkasii isiniin jechuu barbaadeen inni of eeggadhaa amma danda'amaa ta'e ilmaan oromoo dhiisadhaa wanta akkanarraa ijoolleen tokko hin jirtanii xiiqii qabsoo biyyatti qabsaa'uun magola madaamitti billaadhaan walitti qabsaa'uun gaariidha dhee yaadu amma danda'amaa ta'etti dhiisanii ba'uun danda'ama yoo isinii ta'uu baate jechuudha namni amalli isaa hundumtu tokko miti karaatti tuttuqan karaatti si arrabsan hin dhaban isaan nama waan narra ga'eefan nan beeka si tuquu si arrabsu gaallaa jedhu nan beeka waan na bira ga'eefani waan kun dubbachuu illee barbaadu malee waan na bira ga'eefani bakka hojjedhu kana kanaafiyyuu hin jiraa miti filannoo hedduutu jira dhiisee ba'u ganaa ishee wajjin takaroo rukuchuu rukutamuu yoo rukutees yoo rukutames rakkisaadha biyya ormaa jirra kana beekuu qabdanii jechuu barbaaden gabaabumatti mee dhugaa ani beeku kaduu kareechan arge viidiyoo sanarra waa laalla ijoollee kaleecha wal miidhan as Dubaayitti ijoolleen kaleecha wal miidhanii jiran jedhanii mee isaanirraa waa laalla viidiyoo sana laalla mucoon dhugaadha ta'e beeku viidiyoo lama akkas argee jira kaleessa mee isarraa waa laalla. Yaa ashama arka fuune nagaa maaltu jira miti viidiyoo kana duwiti share waliif godhe ilmaan oromoo qofti viidiyoo kana nama viidiyoo kiyya kana argite share waliif godhe imaaraati keessa warri jirtan ijoolleen imaaraati keessa aareen keessa argamtanii mucayyoo oromoo fi amaarri osoo waliin hojjechaa jiranii mucayyoon amaarri oromoo waraantee lubbuun ishii waan darbee fi mucayyoon kana waraante immoo waan baddeef warri aareen keessa jirtan warri mucayyoo kana argitan seeratti akka dhiyeessitan tokko lama immoo kushiinaa madaamii keessi dirree waraanaa taatee jirti jechuudha dirree waraanaa godhatan akkuma suudiitti ijoolleen suudii bar'aa sana keessa dirree waraanaa godhanii ijoolleen bari amma akkasuma walajjeesu jiran jechuudha ammas imaaraatti kana keessatti Dubaa'ii kana keessatti jechuudha waraana gonni gochaa jiranii maaliif jennaani kan lubbuun ba'aa jiru immoo ilmaanuma oromooti mucayyoon baqattee jirti madaami ishillee miidhamtee jirti jechuudha madaami dhumti ishii miidhamtee jirti mucayyoon immoo lubbuun ishii ba'ee jira kanaaf iyyuu aleen keessatti fattashaa waan gochaa jiraniif ijoolleen ala jirtan baay'ee of eeggannoo godhaa eriftiillee warri ba'aa jirtan dhaabadhaa waqtii kanatti jechuudha kan kana ta'e immoo kaleessa kasaati booda kanaaf ijoolleen aleen keessa jirtanii of eeggadhaa amma poolisiin fattashaa jiru waan ta'eef akka argitan hin ba'inaa. Warri mucayyoon kun immoo lubbuun ishii ba'ee jira warroonni akka mucayyoo kana warra nama nyaata qomcoota kana warri wali hojjetan of eeggadhaa isiniin dhageessan hoggaa of eeggadhaa isiniin jedhan maalati manni kushiinaa billaan arabaa xiyyitii taatee jirti jechuudha ilmaan oromoo
of eeggannoo cimaa isin barbaachisa. Viidiyoo kana immoo ijoollee yaaliin keessa jirtan keessumaa sheer waliif godha. Maaliif jennaani of eeggannoo isin barbaachisa. Harka argitan ala hin ba'inaa. Mucayyoo waan baddee jirtuuf shoottaan barbaada. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godha. Tokko waqtii kana keessa amma warri ala ba'aa jirtan qannasaa. Lammaffaan immoo warri akka mucayyoo tanaa waliin hojjechaa jirtan. warra qomcoota nama nyaata kana waliin hojjechaa jirtanii of eeggannoo godha. Bineensa wayyaa bar bineensi bara akka arge yuusu malee nama nyaatu jedhu isaa bineensi. Garuu kun immoo osoo waliin hojjetanii osoo harka tokkorraa waliin nyaatanii dhuganii wal waraananii wal ajjeesaa jiru. Nuti garuu dalagachuuf biyyaa baane malee gaafa biyyaa baanu mana arabaa keessatti qabsaa'uudhaaf biyyaa baane. Bara amma akkuma suudiitti ijoolleen bari ijoollee warree bujjirani argaa jira wanta taa'atii jiru. Suudii bara akkas aduun ba'u sanarra dirree waraanaa godhanii ijoolleen achi wal ajjeesanii lafa wal godhanii wal bira darbuu jirani. Ilmaan Oromoo waan biyya baataniif beekame warra nama nyaata kana waliin hojjetinaame birrii ilaaltanii isaan wajjin hojjetina isaan bar sin nyaatu otoo madaamiin isin argu baatte isaan bar kutatanii sin nyaatan warra nama nyaata kana waliin hojjetina. Waan akkanaatu jira. Egaa abbaantu maraadhaan of eeguu qabna jechuu barbaadeen gabaabumatti daawwattoo tokko of eeguu qabna. Maaliif iddoon isaa iddoo hojiiti malee iddoo qabsoo miti, iddootti wal waraananii miti. Hamma danda'amaa ta'etti hojii keenya hojjennee biyya keenyatti galuudha malee asitti furmaatan qabu. Turfiin bu'aansa anirree lubbuu kiyyarraa bahee maatiin kochitti yaadda isinii galee. Maaliif yoo nama waa godhes yoo nama miidhes jechuudha. Yoo nama miidhes yoo namni na miidhes sanuma. Maaliif hojjettan yoo nama miidhes mana sirreessaan galaa. Isa mana sirreessaa akka Itoophiyaa keenya yookiin akka biyya keenya tanaa miti. Amma kana hidhamanii amma kana galuun hin jiru. Mana sirreessatti achi tortoru yoo lubbuunis baate. Isa yoo nama ajjeeste ta'e du'a sitti faradama. Du'a sitti murteeffama biyya Rumaatti. Yoo immoo akkasuma rukuchaa akkas ta'e akkasumatti idimee liqqeessitti tortorta. Namni abbaa kanaa sirreessin jedhee si murumu hin jiru. Kana beeku. Yoo rukutamtes yoo rukuttes tokko machuu barbaadeen. Maaliif yoo rukutamte immoo miidhamte atuu duute. Kanaafiyyuu maal isin jechuu barbaadanii as iddoo hojiiti malee iddoo waraanaa miti, iddootti wal miidhanii miti. An mataa keenya gadi qabannee hojjannee galluudha malee ganaa isaan wajjin yoollee ta'a baate mugaan mataa keenya gadi qabannee isiniin jedhu asirratti waan nu beeku qabdan dhuggaa isheen akkumatti kiyyaa hojjettuun ganaa isheen na rukuchuu narratti haangoo ba'uudhaaf deemtu zim jedhetu mataa gadi qabachuu osoo hin taane akkasin jechuu koo miti. Isheen akkas taate anan dhiiseen ba'a hojii ishee anan biraa fidatte madaamiin yookiin ishii baaste ana teessiste yookiin immoo nama biraa fiddee yookiin immoo ana teessiste isheen murteessa kana madaamitu murteessa. Garuu dhiisee ba'uuf hin qaba. Ugashin narkutti immoo zim jedhee laadhaa miti. Nan dhiisa malee ganaa billaatti fudhadhee anis immoo qabsoo akkasumatti akkuma isheen goote sanatti billaatti fudhadhee waan akkana kana iddoo dhiisni gaarii. In ta'u kaa numan ta'u. Akkasiniin jechuu barbaadeen inni viidiyoon tun barnoota isinii qabdee yaada. Kana isiniin jechuu bakka nuti dogoggorti immoo na sirreessaa. Ani maaliif waan akkana kana yeroo hundan argaafan keessattuu iyyuu Saawudii ijoollee barahaarra hojjetan bakka haduu hin jiru, bakka bishaan illee hin jirre, bakka nyaanni hin jirre ijoollee hojjetan yeroo hundan argaafani waan kana dubbachuu dhaqee isaanis akkasitti wal miidhu karaa irratti waan biraa miti afaan isaanii goggoo bishaan jiru iddoorraa garaa isaanii kichiminaan hin jiru ganaama wal ajjechuudhaaf deeman maaltu kana nama geechimee dhugaa rabbii fuute. Inni deemu sunis karaa isaa deemu. Karaa an deemu lafumaa ka'ee sana qabee on ajjeesi. Rabbi na jaalata.